Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa keenya Waaqayyoof haa galatu. Har'a immoo obboloota kana obboloota viidiyoo isaanii argaa jirtan kana sooshaal miidiyaa irratti kan argine lakkuudha. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti kan isaan argamanii baay'ee nama gaddisiisu. Egaa obboloota keenya kana gammachiisuudhaaf yaadnee waanta jirruufi akkuma isin viidiyoo irratti argaa jirtanii obboloonni lamaan kun wiilcharii hin qabanii isaanii boqoqanii guyyaa har'aa nuti immoo isaanii fi wiilcharii lama qabanii isaaniif deemaa irra sababii fi gammachuu isaanii namoonni arguu barbaadanii hamma dhumaatti nu waliin tura. Kenya Oman argannu asitti roobachaa wallaa asitti beelaa wallaa waan mana keessa waan qabnu homtuun jiru namni nu gargaaru nu biran jiru dukaan qabnu namni bishaan nu fuudhu jiru namni nu eeggaran jiru mana duwwaa irra maatiin keenya hin jiran asii nurraa fagoo jiru maatiin keenya kinoo asitti roobachaa wallaa beelaa wallaa mana duwwaa wallaa wincheeriin qabnu waan itti sochoonu wincheeriin qabaanne itti socho'aa wallaa. Wilcherii tu sini binne gammadu. Waahu jus. Nuni namoota rakkatan deemnee gargaara tole. Waanuma namoonni nama gargaaraadhaanii maallaqa nutti erganiini wilcherii kana sini binne jechuudha. Obboloonni tokko gaarii hojii gaarii hojjechuuf uumaman Kanaadaa Kaalgaarii irraa isaan wiilcharii tokko isinii bitanii akkuma kana immoo addunyaa namni jedhamu Siwiidin irraa immoo wiilcharii tokko isinii bitee jechuudha. Rabbi isaan eebbisu fayyaa isaan haa kennu bakka deemanitti waan harka isaaniitti fayyaa kennu Rabbi isaan irratti dhala isaanii rakkisee Rabbi fayyaa isaan haa kennu. Waaqayyo isin haa kennu isin haa dhaabbatu amma nu dhaabbattu isin haa dhaabbatu oddoo deemtanitti hamtu isin hin arginu Waaqayyo nagaa isin haa galchu bakka deemtanitti jireenya argadhaa boqonnaa argadhaa oddoo deemtanitti. Kun immoo birrii 10,000. Waaqayyo fayyaa isin haa kennu Waaqayyo isin haa gargaaru nu gargaartan jireenya isiniif haa kennu nagaa isin haa galchu Waaqayyo Rabbi nagaa isin haa galchu.